argite? Argin jira maali maaltu maal ta'e? Gurba wal jaalalli akka beesii irra itti bilbila telefoon ofirraa irraan kaa'atu. Hayyuu waa gaarii goote kaabala sirraa kaasuu didde. Hayya atillee si waliin waa gaarii goote ni jaalattu jaalatanii irraa kaasuu didde. Obboleessa kiyyaati obboleessa musliimaati moo kam? Ramadaana keessa suuraa dhalaalaa akka dhorkaa ta'e beektu? Gaarii goote jechuudha. Si gaarii goote. Dhaqee kaasirratti waan tokko baruu qabdaati. Musliimaa taatee suuraa dhorkadha. Sammalee ijji keetis arrabni keetis qaamni kee guutuu jechuudha. Sooma qaba. Kanaafuu galtee nyaachuu qabdaa yoo Soowwan kana jechuudha. suuraa jedhee jira. Si dhaabatu. Kanaafuu suuraa dhorkadha. Ayyaa yoo kana. Uumaan akkasii ofii jaalatu. Ayyaa obboleessa kiyya. Ani ofii kootii jaalachuu osoo hin ta'initti akka seera musliimaatitti dhorkadha. Suuraa dhalaa dhorkadha. Dhalaa bareeda shaara gubbarratti yoo garte yookiin karaa gubbarratti yoo agarte mataa kee gaggabantee bira kutuu qabda malee ani wanti jaalladhu kun jiru. Waggaa keessatti jira diini guyyaa kudha lama keessatti ji'a tokko dhufa. Ji'a tokko dhufa nama ji'a filatamaadha. Ji'a kana ji'a ibaadaa kee dalagattee nama waamtee lolluqqachiisatiin ji'a itti ibaadaa dalagattu malee ji'a dhalaa yookiin itti jiraan jettu itti laaltu miti. Kunillee hin jiraata. Obboleessa kiyyaa misif galee miti ree. Yaa obboleessa kiyya laala asirratti wanni akka obboleessa kiyyaa si gorsu jechuudha. Diini kun ji'a raafataati. Ji'a salaatatti rabbii kee itti kadhattee waan itti kadhattisan itti argattu. Kanaafiyyuu ji'a kana keessa nama waan suuraa dhalaa laalu nama dhalaa jalaa jedhuu yoo gargaartu taate gorsiteetiin karaa irratti deebisuu qabda. Kana waan sun mana cabsan seene suuraa dhalaa laaluun dhiifa walaa godhu obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya anaa miti kadhiisa moo godhu rabbii koo tokkicha dhiisa masii godha ammaa booda ittiin deebiin. Gama namaa godhu rabbii tokkicha. Baay'ee nama waan gaariidha. Anillee amma booda immoo nama gorsuu qaba akka nama gorsite. Ayah boleh sikit yeroo hundaa kita berapa tu cakap begitu. Amma kana nama berbanding ni dulu kat sini. Saat ini dia. Yalla nas Ayah boleh sikit ya. Aku baati guyyaa meeqa guutuu baati baatee akka daadhi saagartee sadaqaati baati guyyaa meeqa guutuu kophaa nyaachuu jirra amma nyaanni hin gahaati nama barbaanne nama gadi tokko waan inni nuti ijaaraa akka daadhi wajjin luqachuun dirqama mul'atu. Hai dhugaatiiti waan onnee koo keessatti yaadaa jiru yaaddee jiru. Ani illee sanuma yaade kalee hin gaddas yaadee ture sin agarra garuu sitti himudha. Kanaafiyyuu namni biyya ormaa jiru kuni nama wajjin walitti dhufee waliin lulluuqatee yeroo wajjin dabarsee kanaafuu kanatu bareeda anis itti yaadee jira waan onnee koo keessa jiru waan yaaddeef rahmata walii yaaduun immoo karaa kenna waan ta'eef akka musliimummaatitti waan gaarii yaadee kanaafiyyuu karaa namni jirutti yaadate nama waamni wajjin halluu luqqatu. Karaa deemnee waamnu yalla nama silaa kan itti beektan haala galgala immoo biratti halluu luqqatanii jedhee yaaduu jira akkamii. Hayyee kanas anis yoo duraa irratti yaadeen ture kanaafiyyuu ani boru galgala godha kanaafuu adaarra galgala taasisi. Kalas harka galgala jaartitti illee himee jira. Kan itti deemnee mina kalas namatti. Hayyee tama. Yes. Akami? Nagami? Ayada? Jirta? Maali badde ammoo? Nimbanni jira kan sun Ni jirta? Ayya kanas akkasii beekta? Boru namira lulluqataa boo? Sorry rakkoon hin jiru. Ara galgala namira lulluqqata. Rakkoon hin jiru. Kalaaf boru iftaan illee nufta. Rakkoon hin jiru. Wow! Kamar ilo. Kelma. قبل حاجة كمان قبل حاجة Ya kan, yo. Udah nikah baru coba ini warna. خلاص الدنيا هذه يا خضراء بالله خلاص خضراء بالله يا دولة خضراء بالله سر كاهيات يا Ayo kalau so, dulu masa ini tak kabin ya. doa ini sila mo akan nama barbaade dhabne ijoolleen duraan fuudhuudha magaalaa kana keessa amma ammoo waan ta'an hin beeku iman jirtu nama lama sadii malee akkam goon Hai ade lakka waa qubaayuun qabdu iyyuu nama hedduu fuudhee bara. Wanti inni hundi isaaniitu
Amma jaartii qaban jechuudha. Martuu jaartii qaban maal jaartii qaban. Kalaas amma deemneetini. Hayee. Bakka wanta dhaqnee bakka dheengadda irraa gurbaan isaa nuti nama waamisan achi dhaqneetini achi ijoolleen hedduu jira. Ijoolleen itti waamee yaa dhufne. Hayee tama rakkina qabu. Hin deemna. Gara suma imalla. Obboleessi kan dhageettu Maali? ati ustee telefoona goroggoruu malee telefoonuma kana goroggoruu malee waa eessatti waa nyaannaa eessatti waa lulluqannaa maarreen si bira hin jiru maali isaa maali atummaan kun akka Maal taate obboleessa maanu jeettaa boo silkiin namoota. hello lubbuuto akkam naguma fayyaadha jira ani waa yaada keetii malee jira akkameti badde kanarraa badde an jaalala keetiif akkanatti ilaalle halkanii guyyaa hirree naqamuus hin jedhu gaara halkanii guyyaa hirra fuus hin jedha dhageetta afaan oromoo qabeenya qabdaa kan makiinaa BMW habbaa lamaan gibbii keessa dhaabeetiin akka ta'u jira heedu kun mana yoo feete mana ila isi jedha mana ajaa'ibaa kana abboo rabbiin kijibin akkanatti itti malii waa takkas hin jedha waa hunda ulaagaalee hunda guuttadeetiin yaa buubii ulaagaalee hunda guuttadeetiin sima eeguu jiraas hin jedhu ansi arginaan dhiisis hin jedha akkuma Laa soofii kan kee cabe akkana taana akkana kijibna soofii kan cas. si eeguu jira jechuun bakka bashannanaa deemee iddoo bashannanaa taa'eetiin si eeguu jira saamii kan na dhufta kaa Aku gabung dulu, bakal saya mana tanya karena sih kira Salaam alaikum. Akkam jirtan? sih kira ada juga. Asa mana asa apa? Aboo akkami? Nagaami? Nagaami? Islaametti barbaadu ture? Telepon masuk tidak itu. Tiku, kenapa ada nih ganti? Kita kan mau bisa. Yalla dafii kita dhufa. Nunden gargarra beekta? Ya lara pun kamu. Asyik dia mandi. Si gujjira bar hoteela ajaa'ibaa kana akka jechuun makiinaa BMW mu gibbii keessa taa'ee baay'ee bashannanaa si gujjira si jedhee amma taa'ee si gujjira dafii gootu gamaan taate saamee kan nagrichis dibar saamee kan tuqaa kun gabaayee si gujjira makan taa'ee Aboo maali mana mucaa akkanatti ilaalta rabbi jedhee sibbeen dubbifneeti. Obboleessi kiyya waan si hin galchine keessatti xallaqi hin jedhinati. Akkamitti jechuun kareef nama wajjin dhufteeti hin dubbifne ammallee immoo ciniinnattee ilaalta nan kun maal si godhu? Yoo ani hin fedhin yoo keessi kiyyan fedhin waan dhufteef geeffatee kan waas iyyuu. Baay'ee raafuu. Obboleessa kiyya. Haasaa telefoonaa keessatti nama muradhee jira tajaajila. Akka maratuutu muratu. Maali garuu gisee tanaa gisee ramadaana keessa akkanatti haasaa akkana haasa'uun maali? waan badaa maal dhageessanii fakkeenya mara maal dhageessan bira Wanti ati haasa'aa jirtu kun kullin isaa waan sooma namarraa deemsisaati. maaliif obboleessi kee dhalaa inumaa dhugaan feetuu dhugaan rafita dhalaan nama kijibu malee nama dhugaa ittiin hin jaalatu. Ati kanaafuu yoo jarri dhugaan feene ta'e ati kanaafuu ramadaana kan kee ilaallachuun qabdu kun kijibta. Jechuun atamma waa beekisa sisteemaan namarraa waa buusuun hin jiru. Yaa ati ramadaana bichaa miti. Ati haga nagayaa kijibuun jalqabumayyuu hin ta'u. Haga nagayaa ka kijibdu sa'a ramadaanaati. Mee maal kijibi wanni an kijibi kana kijibi yee natti Wanni kijibi maali? Maal kijibi waan kijibi mee natti himaa baate. Maqaan balleessina buna bira teessee jirtu. yaa obboleessa kiyya maal ati makiinaa qaba jettu. Makiinaa qaba jettee dubbatu. Gurra kiyyaan ka dhagawamtu. Dhalaan bar. Ati nama caammaa gaarii tokko hin qabne makiinaa qaba jettee Dhageeffadhu dhalaan bar. Nama dhugaa itti haasa'u abadan hin hojjetu. Ati dhalaa kijibdeeti. Wanna dhiyeessitama dhugaa itti naan abadan argama kennu feetu. argaa kee feetu argaa isiin feetuumi. Ramadaanni rabbiillee soomni rabbiillee argaa kan kee feetu akkasuma. Kana beekaatuma akkanumatti haasa'e. Amma ka'iiti nyaata dhugaatii wayii barbaadaa jirti. Nyaadhu Maali? Ramadaanni kijibdee naan nama zambii olii qabduuni araaramuu baattee jennaan
rabbiin jedhee sirraa qaba. Obboleessi kee kun kijibuu miti barsiistee nama wajjin kijiraatu dhumachuudha malee amma aboo namaan eegu jiraati ijoolleen eegu jiraati. Taa'imee obboleessi. Maal Waan sitti mutuudha. maal ati Gurbaa kana argita. kam Abbootii sharaa uffatee waan argita. argutti jire Maali? eessa wal deettanii eessa wal bara isa kanamu abba kun saahiba kiyyaami saahiba qaalii saahiba jechuun waggaa abba kun saahiba qaalii mucaa jechuun lubbuu kee qaala jaaladhu si jee waggaa mana kana keessa akka obboleessi keetti baxxana takitti uffadhee hojii turre Mucaa kan? isa kana gaa mucaa nama seetaa boon nama akka isa addunyaa maali yoo maal si godhisi Yaa obboleessi kiyya. gurbaa kana Saahiba kiyyaa lubbuu saahiba lubbuu xiyyaati kaati jettu. abbo lubbuu kee daran jaaladhaa si jedhe bara maali gaa Atillee gurbattii qaajjibduu tana waliin na jirte. maal ol gootan maal si godhe goo Maal si godheetta? Ammuma sibirumatti itti hidhadheennan na dubbisuu didee calise. Waan takka isan gooti namni na dhageeffatu. Namni obboleessa kiyya sababa wayii irratti wasabu. Jaalalli isaatti bilbilee hin beeku. Jaalalli bilbilaa isaa ani hin beeku. Uumama inni irratti naan oolu hin beeku. amma waliin dubbisanii jechuudha. Atam ammuma tana mee afaan keetiin obboleessi kee maaluma dubbattee baata. Namni ramadaana keessa wal dhabe soomni isaan ta'uu ka'ii nyaataa fi bishaan bitadhu gina naan hin jenne. Kiyyaan ta'u kan kee akkamitti ta'a? Kan kee sibiilarraa hojjetan soomaa miti moo soomni kiyyaaf kee garagara moo maali? Ani bara uumama inni naan oolu hin beeku. Atummaan kun nama akkamii sin jedhe bara? Ati maal na gorsu jirta? Atummaa wanni ati gorsitu kan dalagu akkam waliin dhabbaatu. Atillee jaraa waliin na jirtaa. Ijoollee dhufanii bira. Akkam Akkam jira? kanneen haasaa keessaa biraa Amma kanaaf lulluutu qaba. Ramadaana kana jechuudha. Wayita lulluutti nama to'atu jirra. Namira lulluuqattan. Sibira lulluqanna. Atillee inni dhala inni dhufan jiru. Mana kee lulluuqattan. Ayeessi barbaade inni yaadu. Kana barbaadde? Aye, wanti suaranya, yang udah beli, setelah wanti beli, kita tadi ini, ada kagak ada berita lalu luka tuh. Saahiba keessan immoo har'a sibira lulluqadha. Na berapa luka tuh? Inni hoo maali? Tikisho walimpian, Isaan gaa. setelah ini, Hin dubbatu balaaf dubbatu. Garuu maar mudannee saba irra walitti juga tikisho maga wan onne kisah malee wan berani, akkasii. wan gudon, infeksi. Okay, rakkoon qabsi. Lalu misra, Okay, tama rakkoon. aye. Yalla boo koni nagina kan. Obboleessi kee waas gaafata. Mucaa sana nama akkana kana nama wanni ishii irraa hojjetan maali? Kijibii dhuguma jiru kanatti kijiban barbaada. Yaa obboleessa kiyya ani wama takka walitti hin qabne wama takka ofitti hin beeku gara kiyya. Waan takka isa godhee hin beeku waan takka na godhee illee hin beeku. Laaf. Inni tun mucaa itti ajama qoyyaan. Gabi. Wal mana. Maali gurbaan kun? Maali wayisa godhe? Waan na godhee hin beeku waa isa godhee hin beeku maal ta'e? An harka itti hidhadhee jennaan harka kiyya narraa fuudhe. Dhiiga kiyya jedhu maal isa godhe? Abboon namni sooma keessa akkamitti wal qaba? Kanaan na dhibe biraan kanaan na dhibe namni ramadaana keessa wal dhabuun haraama jedhanii kijibuun haraama jedhanii namni akkamitti kijiba akkamitti ramadaana keessa wal dhabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا نجاي في رحمة بركة سوبراتنا حكمت ولين قدام دينكم رمضان
ji akeeriiti malee ji agartee badii ji ammoo kan wal lole waliin qoodu miti. Maali mee rakkoon keessa siibisa lamaan musliimaati rakkoon jidduu keessa lamaan jiru maalidha siibisa akkuma ati jette erga rahmataa fi nagaa namarra buusaa waan rabbi isinirraa dhulku waa deematee musliima tana ofirraa lafa gaa ilmaa dhiisaa iyyuu waan ittaan hin darbe haraama dalaguu jirtanii hukkun wallahi dubbiin isaa dhugaadha maali namni jechuun ji'a kana keessa kana ilma walirra ajjeesanii qoyfii walii rabbiif jecha rabbi iyyuu ati agartee dhiifteef sii dhiisa yookaan maal godhaa sooman innis maal godhaa sooman maal godhanii beela ooltan kanaafuu jechuun maal irratti wal qabdamnee naa himan. Ayi obboleessa kiyya waan gaarii na gaafatte wanni irratti wal lolleessan jiru. Mucaa kana akkanumatti innis argaa kiyya nan danda'u. Anis immoo yoggaa inni argaa kiyya na dadhabu kana nama boonuun fedhu beete saniifi malee yaani wanni inni na godhe tokko hin jiru. Mee atoo maal irratti isaan ooltu? yaa obboleesso waan kana na godheen beeku waan kana isa godheen beeku ani. Abboo kalaas dubbiin shayxaan wajjin jira. Dubbiin dhumatti namni waa takka waa gidduun jira amma ol kaa oofii olii godha yaa. Jidduu keessanii amma dhumattee jirtu kaa oofii godha. Afaan ani laayyaa dhaaboo. Amma boona ብዙ ነጥፍቻለሁ ይህንን አውቃለሁ በወንጀሌ ጥልቀት ድንበር አልፌያለሁ በጥፋቴ ብዛት አስቀይሜሃለሁ አሁን ግን አልቻልኩም ማረኝ ብዬሃለሁ